Ashamaa harka fuunee jira jirtuuf hordoftootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan akkam nagaa jirtanii fayyaa keessaniin like, subscribe, share gochuudhaan gara sagantaa keenna itti deemnaa jechuu itti fufnaa jechuu sagantaan keenya har'aa maalinni wanta gaarii waan ta'eef subscribe fi like godhaan nu waliin haga dhuma sagantaa keenyaatitti nu hordofaa isiniin jenna. Okay? Isin eegaleemi? Nu dagatinaa. Laayikii keessanii fi sabskraayibiin keessan nu fayyada waan ta'eef ittiin kafaltan laayik godhaa ati gootee mee ati amma na laalaa jirtu sun gootee jirtaa yoon godhin immoo laayik godhiitiin bira darbe harkaaf fayyaa siif haa kennu. Har'a immoo sagantaan keenya maalinni haadha manaa fi abbaa manaa gaarii amala qabeeyyii kan ta'an kan walii galtee qaban irraa haasofuu deemnaa jechuudha. Mallattoolee 10 amaloota isaanii waliin isiniif tarreessinaa jechuudha. Haadha manaa gaarii fi abbaa manaa gaarii warra akkamiiti? Ka akkamiitu abbaa manaa gaarii jedhama? Ka akkamiitu haadha gaarii jedhama? Ka jedhurraa jechuudha. Walii kabajuun wal kabajuun jechuudha. Wal kabajuun haadha manaa fi abbaan manaa gaarii wal kabajuun jechuun jechaa fi jechaan hin madaalamu jechuudha. Murtii walii hin tuffatanii jechuudha. Waliin tuffatan. Warroonni wal tuffatan. Warroonni wal tuffatan gaarii miti jechuudha. Warroonni waliin tuffannee wal kabajanii waa hunda keessatti wal bira dhaabbatanii haalaaf amala isaanii irratti jechuudha. Wantoota godhanirraa tokko ta'anii deemuun isaanii amala gaarummaa isaanii yookaan immoo walta'iinsa isaanii ni mirkaneessaa jechuudha. Isa lammata walqunnamtii gaarii qabaachuu. Okay, walqunnamtii gaarii qabaachuu jechuun walitti dhufeenya haasaa isaanii fi gammachuu isaanii waliin qoodatu jechuudha. Rakkoo gammachuu isaanii rakkannallee haa ta'u gammachuu isaaniillee jechuudha yaadaan gargar akka hin baane taasisu jechuudha. Yaada gaarii waliif kennuu jechuudha. Waliif himuu oola isaanii jechuudha. Dubbachuun furmaata uumaa jechuudha. Furmaata dhufu yoo ganamaa fi galgala walitti haasa'insa qaban wal marii yoo qabaatan jechuudha. Furmaata gaarii uume jaalalli isaanii daran bareedaa deemaa jechuudha. Sagantaa sadaffaa isaa sadaffaa jechuudha. Mallattoolee sadaffaa jaalala ifatti argisiisuun isaanii jechuudha. Jaalala jechuun hojii xixiqqaadhaa miti isinii galee. Yeroo waliif qabaachuu jechuudha. Yeroo walii qabaachuu, walii ibsuu, waliin dubbachuun, waliin haasa'uun jaalalan ni jabeessaa jechuudha. Hedduu tokko bakka walii kennanii waliin haasa'uun yeroo walii kennuun baay'inaan jaalala keessatti barbaachisaadha jechuudha. Walta'iinsa keessatti jechuudha. Amaloota amanamummaa eeguu, sobaa fi dhiphina irraa fagaachuu jechuudha. Dhoksuu irraa fagaachuu, walitti amanamummaa yoo hin jiraanne jechuudha. Wanta tokko wal dhoksitan argitee wantoota dhukatan wayii yoo ka baay'isu taate wanti hunduu fagaataa deema jechuudha. Waliin dhoksanii, waliin sobanii jechuudha. Furmaata guddaa argatan jechuudha. Waliif amanamummaa yoo qabaatan, amanamummaa hin qabaatanii jechuudha. Amala shanaffaa obsaa fi tasgabbii qabaachuu. Obsaa fi tasgabbii gaafa qabaatte wanna hundaafuu furmaata ni argatta jechuudha. Rakkoo yeroo dhufu obsaan ilaalu irra caala wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Ariifataniitiin wanta tokko balleessuu dhabuu jechuudha. Irratti eeguu dirqama isin irratti jechuudha. Wanta tokko ariifattanii obsa malee daangaa yoo darbitan nama sanillee ni miitanii jechuudha. Saniifuu namni wal jaalatu, namni wal kabaju wantoota kanneen obsaan bira darbee suuta jedhee tasgabbiisan hiikuuf deemaa jechuudha. Wantoota akkanaa kana yoo qabaattan jaalala keessatti isin nama guddaadha. Bakka guddaa qaban jaalala keessatti haadha manaaf abbaan manaa yoo akkanatti waliin ka deeman taate jaalala gaarii waliif uumanii jechuudha. Like, subscribe gochaatiniin
gara sagantaa keenyaatiitti itti fufnaan laayikii keessanii fi wannaan keessan nu barbaachisa waan ta'eef laayikii itti nu roobsaashee. Inni amala jaaffaa dhiifama wal gaafachuu. Dhiifama yoo wal gaafattan dogongora yoo uumameeyyuu dhiifamni gammachuu namaaf hin ida'aa jechuudha. Gammachuun ida'aa jechuudha. Walii dhiisuun jaalala cimsa. Walii dhiisuun dhiifama walii godhuun jechuudha. Wantoota kanneen keessaa yoo baay'istu taate gammachuun hedduu mana kee keessanii seenaa jechuudha. Wantoota kanneen hin dagatina. Amala torbaffaa miirota wanta murteessan tokko jechuudha waliin taa'anii fudhachuu. Maallaqa ijoollee fi jireenya irratti jechuudha. Murtii kophaa hin fudhatina. Kophaa gaafa fudhattan walitti bu'iinsi keessan ni hammaata jechuudha. Waliin garuu gaafa murtii fudhattan gaafa waliin teettanii haasoftanii waan tokko furmaata itti gootanii wantoonni kunniin jaalalaan wanta ta'uu jechuudha. Yeroo baay'ee mariin yoo jiraate jaarsaa fi jaartiin kabajaadhaan mana ofii keessatti jiraatanii jechuudha. Like subscribe gochaa gara chaanala dhuma keenyaatitti deemuu keessaniin oolu. Chaanala keenya akkuma beeytanii yoo isinitti tole like nuuf godhaa, subscribe nu godhaa, nu guddisaa isinitti jenna. Sagantaalee hedduu wantoota akkanaa isiniif finnee isin waliin mari'annaa jechuudha. Yoo sirrii miti kan jettan taate dammoo koomentii jalatti nu barreessuu keessan hin dagatinaa jechuudha. Amaloota 8ffaarra geennee jira. Deeggarsa walii kennuu, yeroo rakkoo fi gammachuu waliin ta'uun waliif dhaabbatuun hedduu tokko barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaaniin yeroo rakkoo, yeroo gammachuu, yeroo dogongorrii wayii uumame jechuudha. Wal bira dhaabbatanii wal tumsuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Saniifuu wal tumsaa wal gargaaraa jechuudha. Waan akkasii sanirratti jaalala abbaa manummaa fi haadha manummaa san sirriitti cimsee adeemsisamaa jechuudha. Amaloota 9ffaa geennee jirra. Daangaa maatii eeguu. Daangaa maatii eeguu jechuun maatii alaa akka walitti hin seensisne jechuudha. Eeguu dirqama. Iccitii mana keessaa eeguu. Argitee yoo walitti buuteefillee yoo walitti haasofteellee yoo walitti qaayixeellee kan walloltu yoo ta'ellee maatii alaa yookaan nama sadaffaa ofitti seensisuu jechuudha. Wantoonni kunniin yeroo baay'ee akka maatiin wal diiguu yookaan immoo jaalalli akka hir'atu godhaa jechuudha. Gaafa immoo nama akkanaa kana ofirraa fageessitee mana keetiif jaalala abbaa manummaa keetiif haadha manummaa keessan kabajjee waliin jiraattaa jechuudha. Amaloota 9ffaa geennee jirra dhumarratti waan geenneef like subscribe gochuu keessan hin dagatinaa sinintadha. Haga dhuma sagantaa keenyatti hordofuu keessaniif galatooma. Inni kun amaloota 9ffaa keessaa galata walii galchuun waan kana naa gootee jirta galatoomii. Abbaa manaa koo haadha manaa koo galatoomii wanta kana naaf gootee jirta jechuun jaalala guyyaadhaan cimsuu jechuudha. Guyyaadhaan wantoota kanneen yoo fayyadamtu taate mana keetiif hedduu tokko ni kabajisiisaa jechuudha. Wantoota xixiqqoo hojii xixiqqoodha garuu immoo wanti isiin of keessatti baadhattee deemtuun wanta guddaa tokko jechuudha. Saniifuu wantoota kana hin dagatin. Yeroo hedduu jechuudha namni wantoota kanneen ni dagataa jechuudha. Wantoota galatoomii, wal kabajuu, walitti haasa'uu, wanta tokko waliin mari'atu. Amma nama biraatiin hin mari'ata. Amma namni tokko amma gizee baay'ee wanti inni dhabu maali yoo jettan nama alaatiin mari'achuu, nama alaatiin waan tokko jechuudha. Gaafa san manni isaa diigamaa deemaa jechuudha. Wantoota mari'achuu qabdu gara mana keetiitti yoo as deebiste mana keessatti wanni siin furamne hin jiru jechuudha. Wantoota kanneen irratti hojjetu keessan hin dagatinaa sinintadha. Dhugaa dubbachuuf wantoota kana yoo gootan mana keessan keessatti dhiyoo keessatti jechuudha jaalalli hedduu biqilaa jechuudha. Maaliif jennaaniin wantoota mana keessa taa'anii isin cinqan hundinuu sammuu keessan keessaa ba'ee sammuu gaarii qabaattanii jechuudha. Haga wanta biraatiin isinitti dhufnutti asumaan salaama isinitti qaraana. Wantoota biraa haga finnee sagantaatti aanutti wal arginutti nagaan naa tura.
fayyaa naa ta'a.